ايه اجالي شراكت القى ويادرو والله اه إسحاق لشيء قد دبام بولا ما فكرت لقى من ضروري بس يا بريدو بدو يتيوف Duwwaatu gochuudha. Wanta irra wal dhabne irra dhaabbatee yeroo yaadu wanti na dhaga'amaa jiraatu. Akkamii akka nama osoo hojjechiisu dubartii takka osoo hojjechiisu akka chiitsi irra gootee maal jechuun kaadamuu. Lagi chiitsi irra gootee. Egaa hagam akka nama dhukkubsu laalaasan baanaa bar yaa. Yaa maaliif sii galee? Silaa dubbiin dhumattee saayibni tokko bakka eegeen irraa gisee dhabdee ta'a akka waan kaadamtee tokko osoo dhaga'amu. Sirrii. Yoo dhugaa dubbanne miira san dura dhaga'amu akka kaadamu. Wow. Thank you. Welcome. Challa atoo. Muutirra jir. Agee warra nama dilaanatti hiitanii warra. Ammaatu na dhagaa'anii beektanii? Sababa addunyaa kanarra namni sirrii jiru baqa kanuma jee addunyaa kanarra namni sirrii jiru hin jee baqa. Because ana guyyaa 10 booda kan inni isaaf jechuun osuman dabaluu fi wanta ta'e san kan hin arge guyyaa 10 booda 17 takka booda. Jennaan silkii cufeetuma Simonye addunyaa kanarra baqa namni sirrii jiru. Hanga addunyaarra namni sirrii isaaf hin ta'a beekee duraan. Ammallee anuma. Samboota addunyaa tarra. Tallaa dhageessee waan inni jedhu. Ammallee. Ni lallame. Haatee bareeddii jennaa karaa kana dhuftii gaalichi. Amma gaatiin tiyya. Haroo qabu nama adda Haroo wallahi take yeroo waan dhiyyaatti daabite. Badoo. Abdi waan takka garuu gisee wal cinaa naa deebisuu qabu waan sotiyyaan. Wal cinaa. Okay. Gaafii bakka dalagaa nu gaafatin gaafii. No. Balcina yaada keessa ni barbaada. Okay. Isin hiriyoota yeroo dheeraa waliin shirkanii warra sirriitti wal jira. Hatta ciigilleen dhalalleen takkaa walii jaalata. Yoo takka isa jaalatee. Gaafii xiyyan gaafatin gaatilleen waan biroo. Gaafii xiyyan gaafatin. No gaafii xiyyan gaafatin. San gaafachuu illee koye. Yeroo fardeen jala hanga adii isaafis giseen afaan irraa bitan yeroo lakkoofsa isaaf dafan gashanii wal cinaa jechuu qaban. Okay. Amma yeroo jalqaba wala gartan maal gootan? Dafaga. Ada yana. Me adidu. Aya, anileen gaafii tiyya. Egaa wajji turtanii because iccitii olii hunda beektanii dhalaan badoon beeku callaan ni beeka akka yaada tiyyatti dhalaa callaan beekus badoon ni beeka. Jala sana riboo qalama diimaan akkana. Qalama diimaan jettee eefa walitti mufattanii dhalaa san takka kajalaa because isin lamaanuu singiliidha. Dhalaa san tokkotti kara tokkotti taafte hin jirtu badoo. Dhalaa waliin qabdan. Callaa butiraakas. Butiraakas. Aya, bawaan hin jee. Because iccitii waliis ni beeytan dhalaa dubbistan hunda waliin beeytan eeba isin walitti aartanii dhalaa waliin qabdan tagama tokkotti achi mayxee tokko hambifateen jirtu hiidha gama gaafiin tiyya. Inni garuu dhagee. Callaa kaas mutirraa. Dhagee abdii.
Biqilee waan qabu haga waldhabne kana jitti waan inni duuba jechuu ture. Erga badeen deemee naa barakatanii waan jiru qofa illee. Wallahi waan biroo illee jiru. Dhugaadha janna. Bira gaafii tan osoo nu gaafachuu baate because nama wal nu dhabsiifta waan ta'eef jecha. Davis. Jechuun amma namoonni as jala jiru jira amma as jala. Nungal. Davis. Ni jiran boo ati sakkamit dhabaman. Aboo gruppiin ni jirti. Gruppiin isaallee ni jirti. Gruppii isaatii biti iddoo ammas normaal ni jira. Warri ammalaalaa ishiin hin jirtu. So nu uumama gaa wanti akkanaa barra wanni akkanaa nu uumama dirqama uumama. Amma gaafiin tiyyata dhumaa karamitti amma dhalaan isin jidduutti hafte sun amma kara eenyu deebitiidha amma isin walitti hojjetanii. Dhalaan isin jidduutti hafte jettee bar waan dilata dhalaa dilata akka gootee bar. Duuba dilaa isin nam lamaa bar. Abdi. Ani waan Kumba. Waa wajji oddara godhanne ni beektaami. Hiyya if qabaji wajjine wallahi adabadhu. Dodo. Elon Musk mataan duraan dhukkubsi naafate finnee jirra. Adabadhu. Raksa isaa wajjinis tabiratti hin danda'u. Haroo sii galtee? Dhagee. Taa'e booda. Abdeeffaadhaan isaa ka jiituu nama kanneen nama wal lolu. Halo? Osoo raandikin maanaa deebise. Wallahi baalageera ijoolleetti. Wallahi haroon dhageessaa fi baalageera ijoolleetti. Yalla. Mutura jirta yalla. Wallahi baalageera. Atiif godhe abdi atiif godhe. Wallahi isin baalageera. Awwa ijoollee baakka. Abdee mee qasaa Alibaaba irratti? Hiyya. Laal. Jara keenya gaa. Isintu beekami gati? Ani kaddaa bundeena nyaatanii. Isin gargaarini hin dabalachaa. Wanta kan dabarsuu kanaas maanuu hawaasa keenya nama lama kan ulaalu jiru kanaaf baay'een keenya mee ilaalagaa imaajin godhaa yaadaan piiktar godhaa sagantuma akkamii dhufu jira yaada waan kana caalu gurguddaa meeqaatu dhufaa jira obboleeyyan keenya hanguma xiqqaa kanatti dhufa akkanatti kanaaf kana nu bohaasanii mana kana akkana gammachiisan imaajin gidee isaan sagantaa isaanii walitti deebi'anii dhufan waan akkam expectation godhu jirtanii inshaallah akka nama takkaatti waan guddaa takkaan arku jira kanaafuu akkuma jenne sagantaa kana Haroo afaayitti si qaba. Haroo waan reefu jenne sanii guruppii doonootiin. Wait, Taali, wait. Erga dubartiin deebiin haa dubbattu isheen. Qoy hayyee fanneeffatu. Okay, nama kuma takkaa fi dhibba lama bakka kana jira. Taa'utaa gurgurtaa. Kuma sadii fi dhibba lama jee kuma takka lamaati. Kum sadii ijaatu wal nafa kan. Kum sadii fi dhibba lamaas jira. So haroo kuma 39 irra jira. Yoo xiqqaate kuma 40 galtaa fooloora hayyee deema. Thank you. Haroo mee rabbumaa jaa haroo maqamu. Rabbumaa jaa haroo godhu qaban fooloora. Yoo maqaa xiyyaanaa godhanii qoy mee mucaa kana wallahi bikkan kaa'uun dhabe haroo. Wallahi haroo bakkan kaa'uun qabu. Haroo kana please. Maqaa xiyyaan godha kuma afur godha maqaa xiyyaan please. Amma tuttuqa laal amma kum 39 dhibba afur irra jira kuma 40. Haroo. Namni dhibbi jaa. Tasanirraa fi waan hin joofadu waan reefu waliin jenne sanii guruppii ni goona ni jaarraa bifa ajaa'ibaatiin goona maateriyaala isaan barbaachisu ni goonaa fi soo hundi keessaniif irratti quba qabaadhaa jechuu feeneeti hayyee jechuu faasaanti yaada sanam karaa. Mee waan takkaan dubbadha waa'ee miidiyaa kanarratti naaf badhaasoo waliin jennu turre waa'ee maateriyaala kanas harruma malee waggaa dheeraadha waggaa afuriif hojii hojjechaa hin jirru ana ammaan tana qaxaramee foreksiin hojjedha jeetti doolaara 200 naa kafalan achiin hojjedha ji'a guutuun hojjedha jechuudha. So jecha tokko jira kanaaf saamin waliin jennu aboonii furra asiin geenyeen furruu takka miidiyaa kanarratti asiin geenyeen furruu bakka asiin geenyee numa fixanna malee furruu waliin jechuu turre nuti har'a furre har'a miidiyaa irra baanee wanta akkana haasofne or erga miidiyaa kanarra baanee haasawuun hin oolamne
واي ماتيريال كان أنا سوفلا نوتي دندتيس كمنا في إديتارا في كاميراماني في فورابنا في كونتنت كريتارا سو نوتي وانتي نبرجل وان غودا وغان سينجو صدركا في مسوتا أورمو خناتي on exaggerative godun tahin ماتيريال مالي روجين توجتشاتو روجين سيناغر تنسول والله بالله موبايل فان ترتك اسمنا ما غافتي ترتك وننا ما غافتي سيغدي اممو وانا كسي غورو هنفين يو خامل كاوتي سو برودكشن كباچو فينا وجي ببريدا دلغو فينا سو وان كانرتي وسو ما جتنين وانا ما درب وينغر من دردرا نوتاتني نوتولا because نوتي نما خلون تدور ميديا خنا رجلو نما تكام سركو تنيا في ركو حواساتي في اللي وانت كدفني اسيت نمني وركتين تيشنا نما جيرو اجندا غوساو في دفني تبني اجندا غوسا سجيرو كان نمني قبساو نمني بوليتيكا سو ميليون قد يورومون غارو نما هوبتي شي بسنن سيسون قبدو نما ارتين غلتي في سال لا كويس قباتي نوتي مو انو خيسه جرو خنا سرتي بافني اغرسيفچو فين سرتي بافني اغرسيفچو فيمو ميشا مرتيسا برودكشن مرتيسا سو غيستا كتاكا usun kenya kun numi defa hajetin yadititin infurin nanja saibni asingese dubanu sawganje asingese infurin nanja aragaru nimfura furetin jira akkana mai sijala kanani komanne na ana saat de baru hayo bi barasu godon to aye silani nu je jira somana asinge fure jira rini je yo soson joni tugadu baccho ba komeni ban ojide ko bidda woni mare chukule jira aga filmi it's based on true story ke amad grayitu project dia kasi ba pundura takam tak dalamu ko interview asan du ko se balna तो वन टोन सनित नुगे सुरा फिल्मो material ta edita material ta man dan billah उसे यार वो हिजू प्रोग्राम में कबल्ले अब मैं इस वक्त नहीं बात बोल रही चाहता हूँ अरे जब तू बता मैं सगंता त्याम फिल्मो जब संजय तनिकु आता का वन राय जम्मो ओजी की असबान फिल्मो के असबान प्राइस के और इस कतरनी गलत जुड़ा honestly katus business ati ko tak tamiran guru jira alhamdulillah hatu material lo yaro bakam kabate akana ma artisti kalau ta kana roga artisti wana da gamu kabu dirkama kanya ba tu rapto pila wana sri kindu nummo na fi jata jara kana sala ma gulu nummo ke simban dulu dan marele tuan gulu kabu mona isin tadi sani unde jala mo galo ko mangiya Jalan rumah itu. Mana duku bayi? ulfata siga le fedina fi himachun heddu ulfata wal jalay kitta mi jagudun fannetu ma furre male wallahi is long time nan wagga sadi arrati hoji khadam okay ani len nasirati dabala tawa wi katan dubada bada su kitana jolle aati jolle ni dandani balaga dugumuti dandani dia baka kairo kana seki dama kamera itti alag dabbade drama wan ta dalagun din de ismiti anati isan dalagu turani so dia maninga bikitin dia irtilen dia kasi teraji duram tu washi konti de dendese mitanga tatando kana male dalagu dendo askese ti ibani ti hande dandanta tege di bambodan ni kata ni ega dab betul tu san no ega sadi sanra dalagan jira media maha isani kisan nam sadi kanaman kan ko dire ko sadi namo to bra dabalagani hangan da kalibani harkat dabna numadi san sila isan ta ubate sila yellen tin kala bi baraso ta ubate media kana rayo kamu gama kaisa ki namadu bade wa kuda be garu san apa tin wa kada kan be kana fa ni wa dalagan male kule tin akti reaction wanti comedy adda tin dalagan male kule tin namuduro rani wa tin pura dan san ni kaban indan danjete wanti hawasu durati basana mu mugammati su arti mu bitu da katati nisan godani silami tin marra wanti de ko kin lalani barga wali wakin ta kan gitu hangasta kasilati ne aranta na baka kana wunje to gelo to akuma ummata hawasha kenya mata ne da sala sanu mu bakanye gola na mu gran juru so na mo dan ganda ke dendeti kawo mu ne na kisu mata ta video confidence mo camera duranta badu ingani angam da kamera arti akai tena kan tin golmanu kabe ni ko da
Kanaaf egaa irraa dhooftanii jirtanii miira isin soomana furtanii bara kun jirtan. Furtanii egaa jirtan sirruma nyaadha. Egaa bulchaan qofaan furuu osoo hin taane ittis nyaadhatuma furaa kara dalagaa kan jirtan. Dhibbattanii Okay, erga soomana furtanii waan hunda nyaadhaa jettanii haroo kiyya maaltu jira beektaa? Miitura kaafadhu haroo. Haasaa wal jalaa qabanii ija haasaan bareeda. Akkasitiin fadhaan ija keessa laalaatiin haasoo fedha. Nuti ammaan tanatti ijoollee lafaa dhuftus leenjisuu feena. Amma waan sanii jirraa'u usnee ijoolluma leenjisuu jirraa. Because dhaloonni amma dhufu kuni kontantii kireet godhee dhufuu dhiisee jira. Yoo harkaa jiraatan nam takka waggaa sadeen kana keessatti kontantii mataa isaa qabatee dhufee yoo jiraatu beeytan agartan mul'ate naaf himuu dandeessan riisarchiin jechuudha. Garuu nama fasaadaa fi waan hin taane qabatee dhufe nama 20 ol siisaa buun danda'a kan itti milkaa'ee kan bakka babbareedaa irra jiru kan ammaan tana inkama bareedaa harkatu jechuudha. Nama immoo yoo inkama kafalteef maastaawoqaa na waraabe jettee kan ta'eef maastaawoqaa asiif waraabee fayyadamuu hin dandeenye. Oo beeysa kan aadaa lagi dooraa 500 tanan si kan jettee silkii isaa akkasumas salphiin si waraabu jechuudha. Kaasirra gizee taa'immoo nama hawaasa tajaajilu fakkaatu. Hawaasni keenya gizee madaala waa kaa'u madaala itti waa kaa'u beekuun irra jira. Hawaasni kun dammaquu qaba, qaroomuu qaba. Uummata kanatti hawaasa kana yoo dhiifne hawaasni kun daran fasaadni 2022 irra amma irra bal'aa, 23 irra 24 irra bal'aa, 25 27 namni seeksii godhaa dhufa tiktaak kanarra. Wanti kun dhaabbatuudhaaf dhalootni akkana akka hin uumamneef dhaloota maayindii isaanii jijjiiruu nurra jiraata. Because maaliin daleeyinee kontanti kireet goone milkaanii nu arguu qaban isaanis kontanti kireet godhatanii akka dhufaniif waan adda addaa nuti amata 10 miidiyaa kanarra daleeyinee hin milkooyne akkamitti kontanti kireet godhatanii akka keenyan laffaan akkuma baluu fadhufan malee qabxiituma nama arrabsaa nama xiqqeessaa ija gaalaa liqimsanii ija nama dhiibaa dhufan malee waa tolchanii waa bareeffatanii hin dhufan kuni ifa akkasi beekuu danda'u nurra jiraatan. Ammas namni shabaaba ifin jiru tokko akka shabaaba yaaduu danda'u qaba. Okay, faayireejii ni dhumti erga faayireejii keessaa ba'ee gaaf sanitti waan badii dagdee dogongora dalagee ayyaga guddatee booda dogongora sanirraa ibsarreessee hawaasa kana waan sirnaa takkaan tajaajiluu qaba. Kara tokkummaatti harkisuu qaba. Saatan ummanni shabaabni Afrikaanota waa'ee paana Afrikaanizimii haasa. Shabaabni Oromoodhaa immoo waa'ee gosa haasa. Yaaddee gaddeebi'ee jechuun waa'ee Oromootu naasoo Oromiyaatu naasoo waa'ee Harargeetu naasoo or waa'ee Itoophiyaatu naasoo waa'ee gandaa macarrashaadhaa bara tun waa'ee gosa haasaa jechuudha. So dhaloota kana oomishanne dhaloota akkana jiru kun immoo dhaloota biraa nutti oomisha. Dhaloota gandaa miti ibiddaan nama qootu. So osoo dhaloonni akkasii sun hin uumamne dhaloonni akka keenyaa hawaa bira jiru. Hawaa mul'isuudhaaf humna dhabe hedduu jira ijoolleen. So namoota akkanaa kana push osoo godhamanii osoo laalamanii harkifaman namoonni push godhanii miidiyaa kanarratti harkifamaa dhufuu jiran namoota fasaada babal'isan qofa. Wanti kun sirraa'uu qaba. Namni hanqaa'uun waan akkanaa gochaan osoo hin afaan osoo hin ta'in namuun fedhu fasaada. Namu akka ilmoon isaa jallatu fedhu. Namu akka ilmoo isaa jalaa baddu fedhu. Garuu nama ilmoo isaa balleessu san sappoortii godha. Nama ilmoo isaa balleessu. Kanaafuu namni waan godhu waan sirrii takka madaalee xiinxalee harkisuu qaba. Kun hawaasaaf inni isaa gama keenyatti gidas deemnu immoo dhaloota kana tajaajiluuf hanga dandeenyetti waan bareedaa. Dhaloota kana tajaajiluuf immoo maateriyaala feena. Maateriyaala waan guddaa miti. Namni tokko sponsor nu godhuu danda'a. Maateriyaala I think kaameeraa abbaa lamaa fi maayikaa fi kromaa giriina waan akkasii waan banni waamaa ganaati hamtu ka barbaada. So yoo nu tola maateriyaala kana surprise nu gootan. Ammoo carraa akka irra dhufnee kana booda miidarra dhufnee waan kan inni gaafannaa hin yaadina. Tanaa warra irraa dhuunaa numa dhoosnee dubbannee carraa kanatti fayyadamnee yoo harkanne jeetuman dubbannee galatooma ulfaadha. Laal baga dubbatte waan ati amma dubbatte kana waan bareedaa kaasta. Akkuma ammaree kun tana silaa bara asumatti ammaan tana hin jalqabne inneetitti yaadnee turre yoo ka yaadde kun ta'e ammoo jidduun egaa kanuma qoosaa goonee taphani malee. Ammoo obboleessiti yaa abdee waliin ni jee akkaan gaarii hubadheetti waan san amma arra qabnee akkanumatti keessaa marii goonee waan akka sagantaa itti qabannee dhufnee waan kana irratti aareetti illee itti qophoonnee kaashaabii saniis akkaawuntii saniis waa hunda bifa itti silaa guuru yookaan yoonii fi giiftiidhaan illee ta'e asoo asii fi isan ta'in namni silaa biyya kana jiru yookaan nagaa jiru akka abdee bakka lamaan kanarraa takka irratti akka giiftii sanillee guuramu dhufeenii fi bahuus akka silaa bahuuf illee laafatu
bifasaniin yoo rabbiin jedhe itti qindoonnee sagantaa itti qabannee hedduu tursiisullee hin barbaachisu galee yoo akkam ture torbaan dhufutti illee yoo ka godhan ta'e ani akka yaada kiyyaatti bareeda jechuun yaada yoo immoo torbaan dhufuu miti guyyaa 30 yookaan 40 yookaan jiraami